waan hundumaa fuula dura Waaqayyo gooftaan gooftotaa Waaqayyo mootichi moototaa biyya keenya biyya nagaa biyya jaalalaa taasisee hunduma keenyas nageenya isaatiidhaan nu harkisee yaa'ii kanaatiin akka nuti wal arginu kan nu taasise Waaqayyo uumaa keenyaadhaaf galannee ulfinna isaaf haa ta'u irra deebiidhaan baga gammaddan baga Waaqayyo kabajamtoota abbootii koo luboota akka aangoo keessanitti akka waliigalaatti kabajamtoota obboloota koo daaqonoota kabajamtoota obboloota koo faarfattoota kabajamtoota abboota kabajamtoota harmoota kabajamtoota daa'imman kabajamtoota hundinuu ijoolleen haadha keenya dubaroo Maariyaam Waaqayyo kan jaallatu isinis kan jaallattanii Waaqayyo kan kabaju isinis kan kabajanii nagaa galata Waaqayyo akka mooltanii Ameen maqaan Waaqayyo uumaa keenya maqaan Waaqayyo fayyisaa keenya maqaan Waaqayyo qoricha keenya maqaa kabajamtuudhaaf ulfaattuu kan taate harmee keenya dubaroo Maariyaam ergamoota isaa ilfaa ilaafaatti warra ta'an mara wareegamtoota qulqulloota mara faana lafa kanaatti kaaseen gateessoo isaa siree Aariyaameetti ba'a biiftuuti kaaseen galata isheetti kaabaa kaaseen kibbaatti uumama isaa damee lamaan fuula duratti warra argamanii fi hin argamne fuula duratti yeroo hundumaa kan sodaatame kan kabajame nuuf haa ta'u irra deebiidhaan baga gammaddanii baga Waaqayyo keessanii Ameen Waaqayyo itti tolee Waaqayyo jaallatee galata keenya warra dadhabbiidhaaf nuuf malee sa'aatiin iddamee afur guutuu galateeffatanii galata kan Suraafeel ergamoota samiirraa kan fudhate kan abbootii keenya gadaanii haadholii keenya gadaanii jiranii kan fudhate Waaqayyo galata keenya ilillee keenya fuula ifaan nuuf haa fudhatu. Egaa maattiiwwan Waaqayyo sila ganama barumsa jalqabnee turre isa sila ganama waliin jalqabne sana waliin xumurra. Mata dureen barumsa keenya sila ganamaa Baabiloon keessaa ba'aa jennee dhugaadhumatti bara rakkinaa bara yaaddoo sana keessa Waaqayyo Abimeleekin faa Baarokin faa Ermiyaasin faa dhoksee hambisee namni gara Waaqayyotti yoo goree adeemsisaas Waaqayyo faana yoo ta'ee Waaqayyo wajjin yoo deddeebi'ee inni bara Baarokin faa Abimeleek faa Ermiyaasin faa dhoksee hambisee bara keenya keessas Waaqayyo keenya dhoksee nu hambisaati Waaqni bara sana ture har'as jira boris ni jiraata baraati hanga baraattis ni jiraata jennee achumaatis dhumnee Baabiloon lammaffaan isheen jedhamte addunyaa kanaadha ishee har'a biyya irraa kanaafiraan jedhamte gargar qoodamte sana duwwaa miti cubbuun warri Baabiloon hojjetan addunyaa kana guuteera keessumaa keessatti ammoo bara isa xumuraa nuti keessa jiraachaa jirru baratti qormaati cimee baratti gidiraan hammaate baratti wantoonni hundumtuu jireenyi mucaa namaatti bitaa galee kana keessaa Baabiloon isheen lammaffaan kanaadha jennee dhaabbanne. Egaa maatiiwwan Waaqayyo waa'ee barumsa bara xumuraa otoo manni kiristiyaanaadha guyyaa 365 barsiifteyyuu gaariidha. Guyyaa 365 barsiisonni wangeelaas manni kiristiyaanaanis osoo guyyaa 365 nu kanarratti xiyyeeffatteyyuu gaariidha. Sababiin isaa barichi bara hamaa barichi bara ulfaataadha waan ta'eef waa'ee kana ammas irra deebi'ee waan cimaa tokko isinitti hima. Guyyaa kaleessaa seenaa wareegamaa qulqullaa'aa Giyoorgis isinii kaaseen ture. Barri xumuraa sun garuu bara itti wareegamaa Giyoorgisiin faa wareegaman sana caalaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Mee barumsa kaleessaa sana yaadadhaa akkaataa inni itti wareegamee akkaataa inni itti qormaata fudhate. Barri inni xumuraa 8 jedhame immoo bara isaan itti wareegaman sana caala jedhamee sagaleen Waaqayyoo caafamee jira. Kanaadhaaf maatiiwwan Waaqayyo barumsi kuni Yohaannis abbaan wangeelaa Yohaannis abbaan ergaa Yohaannis abbaan mul'ataa ilmi Zebedewoos ilmi Maariyaam Boobiliyaa ergamaan Waaqayyo bara 98 keessa sagalee cimaa kana ibsee. Egaa maatiiwwan Waaqayyo bara xumuraa kana keessa qulqulluun Yohaannis gaafa hiikee keessumaa keessatti Qidduus Yohaannis afaan warqee gaafa hiiku bineensa guddaa tokko bishaan keessaa osoo inni ba'u nan arge. Bineensi kunis bineensa miti. Bineensa inni jedhame kun namaadha.
bineensa inni jedhame kun hojii isaatu mucaa namaatu hojii bineensaa ta'ee mucaa namaatu bineensaa gadi ta'ee jedhee ayyuun mana kiristiyaana keenyaa Qidduus Yohaannis Afawarqii nu hiikeera jechaadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 caafamee jiru. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo gaafa akkas jedhee bineensa jedhee caafu immoo qulqulluun Phaawulos ergaasaa saba warra Tasaloniqeedhaaf ergee isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 gubbaarratti bineensa isa jedhu immoo ilma badiisaa jedhee caafe. Ilma badiisaa jedhe. Sababiin ilma badiisaa jedheef ammoo hojii isaatu hojii badiisaati, hojii isaatu hojii hamaa. Hojii isaa hojii Waaqayyoodhaan mormuudha, hojii isaa hojii durboo maaramiidhaan mormuudha, hojii isaa hojii seera Waaqayyoo kaayee mana Waaqayyoodhaan mormuudha waan ta'eef bineensa Yohaannis mul'ata isaa irratti jedhee caaf inni immoo ilma badii jedhee kaaye. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo dhugaadhumatti addunyaa kana irratti alkallattiidhaanis ta'e kallattiidhaan cubbuuwwan hangafoota cubbuu torbatu jiru irra deebiin raawwatamaa jira. Inni kun mallattoo isa xumura biyya lafaadhaaf warra Baabilooniidhaaf isa xumuraadha jecha. Biyya itti baqatan immoo hin jiru. Biyya addunyaa kana keessaa biyya tokkotti waraanni yoo ammaate biyyi tokko yoo nagaa dhabee biyyi tokko yoo tasgabbii dhabee biyya biraatti baqatu godaanuun hin danda'amu. Garuu bineensa kana jalaatti biyya itti baqatan tokko hin jiru. Biyya itti baqatan hin jiru. Addunyaa kana guutummaa keessatti dirree jeequmsaa dirree goolii ta'a waan ta'eef tokkodhaaf tokko kan itti baqatan mana Waaqayyoo kana duwwaa warri itti baqatan immoo hin ajjeefamu. Akka isaan ajjeefamanis sagaleen Waaqayyoo dursee raajiin raajame sun raawwatamuufidhaaf jechaadha. Amantii har'anaaf isin qabannee jirru kunis addunyaa irratti guyyaa 1260 hin bada. Matsaafa Israa Sutu'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Matsaafa Israa Sutu'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 1 gubbaarratti bara xumuraa sana irratti amantiin biyya irraatti hin badne jedha. Maali namoonni baay'een sagaleen Waaqayyoo hin badu akkamitti hin badne jechuu dandeessu ta'a. Sagalee Waaqayyoo miti kan badu nama amantii amanuutu dhibaa. Iddootti aarsaa mana Waaqayyoodhaaf dhiyeessattu dhibaa. Iddootti Waaqayyoof galata dhiyeessattu dhibaa. Guyyaa 1260 jechaadha malee sagaleen Waaqayyoo baraatii hanga baraatti jiraatti. Kanaaf iyyuu maatiiwwan Waaqayyoo Israa Sutu'eel duraan dursee waa'ee kanaa yogguu caafu bara sana keessatti rakkinni hamaan ni ta'a. Amantiinis biyya lafaa kanarraatti hin badne jedhee waa'ee amantii nu kaa'e inni immoo boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo qormaati kun hundumtuu erga ta'ee booda tartiibaan ta'a. Abbaan keenya sila barumsa cimaa tokko kaasanii barsiisaa turan. Akka isaan ka'an akka isaan nama baay'ee wallaalchisan kaasanii turan. Ka'uu isaanii duwwaas miti abbaan keenya akka nuuf galutti hiikanii nutti himaneeru. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo raajonni sobduun addunyaa kana keessa jiraatanii hanga mana dhuunfaa isaaniitti amantii amanuu jedha. Sagaleen Waaqayyoo yeroo kana dinqii isaan hojjetan arganii ajaa'iba isaan hojjetan arganii namoonni baay'een duukaa bu'u. Isaanis hafuura qulqulluu osoo hin ta'in mallattoo bineensichaa sanaan isa mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 16 hanga 17 irratti caafame sanaan mallattoo sanaan hojjetu. Yeroo kana warra amantii amanan tokko isaaniitti waraanni itti ramadama. Warra amantii amananitti amantii qabatanii dhaabbatanitti waraanni itti ramadama. Waraanni kunis mucaa namaaf kan garaa laafu miti. Garaa laafessu tokko yoo hin jiru. Otoo nama tokkodhaaf garaa laafiin nama maqaa Waaqayyoo barsiisu nama maqaa Waaqayyoo lallabu labsiidhaan ajjeesanii fitu. Mana Waaqayyoo immoo abidda labsiidhaan gubanii fitu. Bara isa xumuraa keessas namooti nyaataaf dhugaatiitti goranii soomiin hin barbaachisu kadhannaan hin barbaachisu jedhamee caafameera. Kun immoo ija keenyaan argaa jirra. Kana adda biraan gaboota cubbuu warra torban sana keessaa akka abbaan keenya Abeel ajjeefame. Kanaaf giftii keenya baaranii lakkoofsa 29 gubbaarratti abbaan Hiriyaaqoos lammiin Biisaanee yaa dubaroo garaa laafummaan Abeelsiidha yakka tokko badii kan ajjeefame kan jedhe akka Abeel dhiigni nama qulqulluu dhangalee dhiigni kiristaanotaa akka bishaanii dhangalaa jecha.
bara sa xumuraattis kan ajjeesu haadhotu ajjeesa obboleessatu ajjeesa ijoollee badhaamtu wal fixa jecha ijoollee badhaamtu wal fixa egaa maatiiwwan waaqayyoo gaafa dhaqee ajjeesu abbaan isaallee iyya kunni abeeliidhaan qaayiliidhaan gaafatu akkam goote mucaa koo jedhaan jalqaba waaqayyo isa gaafatee jedhaan ani eegdoo obboleessa gootiitii jedhe eegdoo obboleessa gootiitii jedhe waaqayyo dambe akkas jedhe booda abbaa isaadhaanis maal jedhe anatu obboleessa koo eegaa eegduu isaatii jedhe gaafa kana iyya kunni dhaqee mucaa isaa bukkee gaafa inni ga'u baraa keessatti barbaadee gaafa reeffa isaa argu reeffa isaa sanarraatii wayyoo mucaa koo maaltu si ajjeesee maaltu dhiiga kee dhangalaasee nama garraabii jedhee abbaan isaa gaafa inni dhimmaan isaa dhangalaasee kun sagaleen waaqayyoo samiirraa dhufee hafuurri qulqulluun gurra isaarra mataa isaarra naanna'ee kan na ajjeese nama biraa miti obboleessuma koo qaayiltu na ajjeese sagaleen jedhamtu samiirraa dhufe jedha. Tarii narra ta'aa jiru kun maal laata? Tarii wanta nuti argaa jirru kun maal laata? Sagalee waaqayyoo kallattiin dhaggeessa al kallattiidhaan isii ga'a. Gaafa sin raawwata jettan inni immoo sin raawwata waan ta'eef. Kanaaf maatiiwwan waaqayyoo akka bara sana keessa obboleessaadhaaf obboleessi garaa waliif laafu dhibe bara isa xumuraa kanatti sinamni garaa waliif laafu jiru. Hundumtuu garaa walitti jabaateera. Haadhoon obboleessaaf obboleessi jireenyis mucaa namaatti bitaa galeera. Maatiiwwan waaqayyoo inni garagaraa cubbuu warra Baabiloon turre deebiidhaan ta'a. Kana bosona bal'isee kaasaan ture. Karaa adda biraa maatiiwwan waaqayyoo cubbuu warra Sodoom turre deebiidhaan ta'a. Kun immoo ta'aa jira. Maaliif nu erga kun ta'e? Bara warra Sodoomii bara isaan turan keessa dhiiraaf dhiira wal fuusisan, dubaraaf dubara wal fuusisan, har'a soo wal fuusisaa jiru. Har'a soo dhiiraaf dhiirri dubaraaf dubara akka isheen wal fuutuudhaaf gaa'ila waaqayyo jalqaba eebbisee kenne har'oo xuraa'eera. Maatiiwwan waaqayyo warri maqaadhaaf kiristiyaana ta'an, maqaa kiristiyaana warri ta'an, maqaadhaaf kiristiyaana warri ta'anii naanna'an iyyuu maatiiwwan waaqayyo labsii kana keessatti hirmaachaa jiru. Erga kana ta'ee dhugumatti erga maaliitu nama qaba? Erga kana ta'ee maatiiwwan waaqayyo sammuu maaliitu nama boqotanii yeroo itti kadhatanni amma bu'anii garuu guyyattii kanaan immoo akka hin geenye qonna baas jedhanii waaqayyoon kadhachuun kadhannaan guddaan kana caalu kanaa. Waa'ee ganaa sooromanii ganaa gamoowwan gurguddaa ijaarrachuun miti. Ganaa konkolaataa V8 bitanii konkolaataa V8dhaan deemuu miti. Yaa waaqayyo wal baasi jedhanii kadhachuun kanaadha gurmaatti jiru. Kunis ta'eera maatiiwwan waaqayyoo. Karaa adda biraa maatiiwwan waaqayyoo cubbuu ijoollee Israa'el hamma abbaan keenya Museen tsillaatii waaqayyoo harkaatii fuudhu dhaqetti waaqa tolfamaadhaaf sagadantu irra deebiidhaan bara isa xumuraatti raawwatama. Seera bahuu boqonnaa 32 lakkoofsa 1 hanga 26. Har'as maatiiwwan waaqayyoo hin barbaachisu. Waaqayyoon hin waaqessinaa, ilma dubaroo maaranii maqaa isaa waaminaa jedhamee labsiin labsamaa jira. Labsamuun waamiti biyyoota gurguddatan keessatti seexanaadhaaf aarsaa dhiyeessanii maatiiwwan waaqayyoo daabiloosiif sagadaa jiru. Kunis irra deebiidhaan taa'aa jira. Karaa adda biraa maatiiwwan waaqayyoo du'a lubicha Sakkaariyaas irra deebiidhaan ta'a. Kanammoo xiqqoo ishee akka arginuuf waaqayyo sinutti argisiisaa jira. Keessumaa keessatti bara 1000 asitti yookaan bara 2000 asitti abbootiin baay'een kan gadaadhii keessatti kan mana kiristiyaanaa yeroo deeman ajjeefamaa jiru. Inni kun milikkitaadha. Ganaa kan kana caalummaa abbootii baay'een waa'ee amantii isaanii waa'ee maaliif maqaa waaqayyoo barsiiftu maaf tajaajiltu jechuudhaan labsiidhaan hin ajjeefamu jechaadha. Akkuma dhiigi lubicha Sakkaariyaas dhangale dhiigi abbootii lubootaas warri waaqayyoodhaan waaqessanis maatiiwwan waaqayyoo hin dhangala'aa jechaadha. Kana turre deebiidhaan ta'a. Karaa adda biraa du'a ilma waaqayyoo mooticha moototaa gooftaa gooftotaa akka inni du'e irra deebiidhaan immoo Yihuudoonni miqqanyoon warri sagalee waaqayyoodhaan morman lakki Kiristoos garaa dhufee dhalataa jedhu warri kaan immoo inni dhufee dhalate godhayyuu ilma namaati jedhanii isaadhaan mormu. Kunis taa'aa jira. Cubbuu kun torban gaafa ta'u jedha sagaleen waaqayyoo. Cubbuu kun torban gaafa ta'u maatiiwwan waaqayyoo dammaqaa. Cubbuu kun torban gaafa ta'u namni rafuu nyaatama jedha. Rafuu jechuun ishee sa'aatii 2 yookaan sa'aatii 3 sa'aatii murtoofteedhaaf namnu miti. Qurbaan irraatii fagaattee jirta taanaan deebi. Daandii qalbii jijjiirannaa akka tabbaan isaa wajjin waliin argineef
seetanni diiyaabiloositti dukkanii seera taanaan abbaan isaanii bukkee dhaqe. Isa bukkee dhaqe taana fayyini siin ta'uutti. Lallaboonni sun eenyu fayyu jettanii tokko Israasuu Tu'eel abbaa Baala'aa fi nama lammii Naqamtee bara 1972 gadaamii Asabotti kan ol ba'an. Karaa adda kanaa maatiiwwan Waaqayyoo Henook fa'aa Eeliyaas fa'aa Yohaannis abbaa Wangeelaa fa'aa warra hangammaatti hin du'in jiran qulqulluu yaadannaa faana ganaa deebi'anii dhufanii wangeela mootummaa Waaqayyoo namni bara lallabu dhibba keessa dhufanii lallabu. Gaafa isaan lallabanis maatiiwwan Waaqayyoo warri bineensa kanaadhaaf jilbeenfatanii warri maatiiwwan Waaqayyoo bineensa kana duukaa deemanii maatiiwwan Waaqayyoo lallaba isaanii dhaga'anii baay'een isaanii qalbii jijjiirratu jedha galanni ulfinni Waaqayyootiif haa ta'u. Isaanis ni ajjeefamu. Dhiyaata ajjeefamu yoo jettanii bakka gooftaan itti fannifame bakka mootichi moototaatti fannifame biyya Israa'el keessaa Golgootaatti maatiiwwan Waaqayyoo achitti ajjeefamu. Reeffi isaanis guyyaa sadiidhaaf walakkaa tura. Guyyaa sadiidhaaf walakkaa erga turee booda sagaleen Waaqayyoo samii irraatii foon isaaniidhaa fi lubbuu isaanii walitti deebisee lallaboota warra kana kaasan lallaboota bara rakkinaa. Erga isaan ka'anii booda maatiiwwan Waaqayyoo ergamaa Waaqayyoo inni guddichi qulqulluun Mikaa'eel bara mootichi Iskindirii biyya lafaa kanarra ture keessa Googiidhaaf Maamuq jechuun mudhii isaanii kanaa gadi bineensaaf mudhii isaanii kanaa ol immoo namaan hamma irraatti qabanii jiru. Warra kana fuuncaa sibiilaa isaaniitti hidhamanii jiran qulqulluun Mikaa'eel irraa hiikee raajota sooftuudhaaf warra 666 walitti gadhiisa. Yeroo kana addunyaa bararratti ammoo walii isaanii wal fixu galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Erga walii isaanii wal fixanii booda ergamaa Waaqayyoo tokko kan jedha jarraa dura dhaabbatee koottaa allaattiiwwan samii keessa balaliitanii walitti qabamaa. Allaattiiwwan samii keessa jirtan walitti qabamaa. Reeffa moototaa, reeffa qondaaltota waraanaa, reeffa warra Waaqayyoodhaan galanii, reeffa warra Waaqayyoodhaan mormanii nyaachuudhaaf walitti qabamaa jedhee sagalee guddaa biiftuudhaa dhageessisa. Yeroo kana allaattiiwwan kunis baharraas dhiyarraas kibbarraas dhufanii foon sana nyaatanii quufu. Foon isaanii allaattii samiirraa dhaafta. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 17.